sirratti barree uummatarraa sanya bishee garba marikaa marooke maroo marii sabaa isa keessa beeku silaalalli tabaa Oromoodhaaf du'es Okay, ashama harkafuuni jirra jirtu ilmaan Oromoo inagaa kooti galata Rabbi. Ordoftoonni Zara Entertainment fibiin ko hawwisanyi Jawaar Mohammadi yeroof cufamee jira yeroo baay'eetti himaa jira. Kanaaf iyyuu komentii ragaa barreessitanii maqaa fibii keetii dutti himi warreen jettaniif maqaan fibii kiyyaa hawwisanyi Jawaar Mohammad. Guyyaa muraasaaf yeroo xinnoodhaaf kan koo waan cufamee jiruuf asirraan inni ergaa ishee dabarsaa jechuudha. Ergaan irra qabu hojii qaban ture garuu hojii koo dhiiseetanii ergaa haa dabarsuu barbaade. Maaliif osoo oduun kun hin babal'atini ergaan qaba ijoollee Oromoo maraafu hubachiisa hubadhaa marti keessan iyyuu sinii galee Oromoo namni Oromummaatti dhagaame namni quuqama saba keetii qabdu ergaa namni dabarsu hubachuu qabda sii galee maasitti fakkaate ijoollee Oromoo ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo qeerroon keenya ijoolleen biyya keessattuu namnumti akka Oromoo qabsaa'e namni akka Oromoo namni akka qeerroo biyya keessaa qabsaa'aa jiru qabsaa'ee jiras darbes hin jiru. Walaayittaan qabsoo cimaa godheef miti. Ajandaan deemaa jiru qeerroon biyya keessaa ummanni Oromoo qabsoo dadhabee ummanni Walaayittaa qabsoo waan hojjeteef qabsoo cimaa waan adeemsiseef ittiin bu'aaraa jiru. In foggoramina, in sobamina. Walaayittaan kiiloo miti, gimmaasha miti, roobii miti, roobii qeerroo biyya keenya keessaa hin ga'ani. Sinii galee ummata Oromoo keessattuu qeerroo keenya mogolee hin buusinaa qeerroo keenya sammuu jaraa intiniin jedhina. Namumta akka qeerroo qabsaa hin jiru, namni akka qeerroo aarsaa kaffalee hin jiru. Meeqa dhabne qeerroo keenya? Meeqatti du'e qeerroon ummata Oromoo? Erga gootichi keenya Haacaaluu Hundeessaa du'e as nama hedduu dhabne. Ummanni Walaayittaa haga keenya qabsaa'u miti ruubii keenya ga'ani sinii himaani. Social media yoo ta'e jarri Facebookii gaayyuu hin qabanu ummanni Walaayittaa. Jarri page Facebookii gaayyuu hin qabanu nuti ummanni Oromoo social media qabna. Page Facebook gurguddaa qabna. Ummanni Walaayittaa eessaa fidee nu hin qixxaata. Kan nu gaddeebisaa jiru kan ummata keenya yookiin ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo Jawaar Mohammad hidhamtoota mana hidhaa jiran kan gadi qabaa jiru. Naafxanyaadha. Akka Jawaar mana hidhaatiin baay'ee kan gochaa jiru naafxanyaadha. Namichi kun waan naafxanyaateef naafxanyaa faana hiriiree hojjetaa jira hojii isaa. Isinii hima amma beeku.
سنيجالي أمني ولا إتا إيش ما في دي أدرى ربي كسني جدات أمني ولا إتا إيش ما في دي حاجة ورموك أبساي إيش ما في دي حاجة إيرو بيجي سك أبساي أمني ولا إتا أرسل بربج كان كفلاجرو إيرو كينيا ورمودا إيرو كينيا إلا في سنا أمة ورمو إلا في سنا كيس تجولين فيسبوك يرا أو كاني hidhamtoonni jara akka baan kan godhe sodaadha sodaan sunis maayinne namichi kun akka maqaan isaa hin banneef ummata oromoo hidhee jira ayyoota oromoo hidhee jira kan walaayittaa immoo jalaa bahu samaali fi waan sodaatiif maqaa isaa akka hin banneef sinii galee maqaa isaa akka hin banneef malee ummanni keenya keessattuu qeerroon biyya keessa aarsaan ni kaffale ummanni walaayittaa eessa basa fidee nu hin qixxaata ummata keenyaan kan isin feesbuuk irra fiiddanii ummanni oromoo qabsoo hin dandeenye ummanni oromoo mo'amee jira kan jettanii walaayittaan aarsaa kaffalee miti walaayittaan qabsoo ummata oromoo yookiin qeerroo oromoo caalaa godhee miti abadan foggorominaa kana namichi kun sodaatee baasee jira hidhamtoota jara baasun jaraa garuu hidhamtoota walaayittaa baasun jaraa garuu ummanni walaayittaa qabsoo waan godheef miti qabsoo godhaniiru wanta jechuun jarris akkuma qabsaanii jiru garuu eessaa fidanii isinii himarra deebi'ee kiiloo miti gimmaasha miti roobii miti roobii qeerroo oromoo hin ga'ani abadan maali oromoo maal taatani keenya kan nu qabee jiru naafxanyaadha namicha kanaa wajjiniin namicha abiyooti kanaa wajjiniin kan nu qabee jiru naafxanyaadha akka Jawaar Mohammed madhatiin baane kan gochaa jiru naafxanyaadha isinitti himarra deebi'ee ummanni walaayittaa naafxanyaa jiniin jarrintinaa hin qabanu nuti garuu diinni keenya waa lama naafxanyaan diina keenya abiyyiin diina keenya nuti karaa lama qabamnee jira oromoon oromoo please hubadhaa waa tokko dubbachuudhaan dura deemuudhaan dura irra deebi'aa ilaala ofii keenya mataa waliin cabsinu dura xiinxalaa dhuguma ummanni walaayittaa qabsoo godheef ummanni walaayittaa aarsaa kaffaleef ummata isaa warra hidhame manadhaati baase no haga qeerroo keenya haga oromoo namumti aarsaa kaffalee hin jiru abadan du'ee hin bada malee kun sobarraa fagaateedha hojii qaban ture yaani hojii koo dhiise garuu na aarsee feesbuuk irra wanti deemaa jiru ummanni walaayittaa qabsoo waan godheef ummanni walaayittaa aarsaa waan kaffaleef ayyoota isaa mana hidhaati baafatee jira ummanni oromoo waan qabsoo dadhabeef ayyoonni isaa mana hidhaatti hafee jira no nuti diina lama qabna abiyyiin diina ummata oromooti naafxanyaan diina keenya karaa lama qabamnee jirra kana keessaa ba'uuf immoo tokkummaan nu barbaachisa kana keessaa ba'uuf immoo walii galteen nu barbaachisa ammayyuu ummanni oromoo waliin galle qeerroo qabsaa jira qeerroo qabsoorra jira yoomiyyuu taanaan qeerroo yoomiyyuu taanaan an du'ee bada malee gochaa qeerroon gochaa tu qabsoo keessatti hin dagadhu haga du'ee badutti isinii himaani maalumaaf waa nyaanne gad dabarsuu qofa maaliif taana maaf waa daganna maaliif waa hin xiinxallu oromummaan keessa yoomiifi nuti ummata oromoo kan gadi qabaa jiru ummata oromoo akkanatti gochaa jiru ayyoota keenya warruti ayyoo jennee warruti ilaalaa jirru jaratiyyuu aangoof jecha anatu qeerroo hoogganaa anatu qeerroo akkas godhaa anatu qeerroo baasaa warra jedhantuyyuu qeerroo keenya gadi buusaa jira isinii galee jarri aangoof wallolaa jiru warreen biyya alaa kun aangoof wallolaa jiru anatu qeerroo hoogganaa anas sana godhaa nuti amma aangoo hin barbaannu saatii kanatti aangoo barbaadanii dawwalaati abiyyi gaafadhaa isa ka jira aangoo qeerroo kan jiru aangoo saatii oromoo kan jiru isinii himaan kan qeerroo keenya ummata oromoo akka inni iddoo guddaa hin geenye akka qeerroon qabsoo itti hin deebine kan gochaa jiru warra aangoodhaaf wallolaa jiru warreen biyya alaa jiran kana namumti akkam haga Jawaar ga'uu dhabanillee haga Jawaar Mohammed ga'uu dhabanillee gimmaasha Jawaar Mohammed hin gaanu ammataa kootti dhugaa rabbii ammataa kootti yaada jaraa waliin qaban warra amma maanguddoo jennu warra maayyuu jennu kana dhugaa dubbachuuf jecha qeerroon biyya keessaa qabsoodhaaf jara eeggataa jira karaa rubuusaa jedhee jarri kun asii aangoodhaaf wallolu sinii galee oromoo jarreen kun aangoodhaaf wallolu anatu qabsoo godha anatu qeerroo hoggana anas sana godha anatu taanaataa anatu kana godha kanatti yu qabsoo ummata oromoo balleessaa jiru isinii hima bareecheen dhugaa walitti maa deemna eenyu gadi anis nama kootti amma tokko na yaada amma kana jechuudha arra qeerroodhaan arra oromoodhaan
qabsoo dadhabe jechuun hin danda'amu abadan tasan danda'amu ummanni walaayittaa waan qabsoo godheef ayyuu isaa hin baafanne mana hidhaa keessa qabsoo aarsaa adda ta'e kaffalee miti haga qeerroo oromoo namni qabsaa namni kaffalee aarsaa hin jiru haga raallee haga yoomillee durirraa kaasee haga raattillee xiqqaadha hamma guddaatti kan qeerroo keenya wareegamaa jiru kan gochaa jiru aarsaa bilisummaadhaaf takkaa qeerroon biyya keessaa kan biyya alaa namni kamiyyuu qeerroof qaree waan jedhame qabsoof hin deebinee booddeetti aarsaa kaffalaa jiru irratti garuu diinni ummata oromoo kan lamaan jira tokko abiyyiin naafxanyaa wajjin walii galee nutti diina ta'ee jira duris diina ammas diina keenya naafxanyaan durirraa kaastee kaleessa diina keenya aras diina keenya boris diina keenya sinii galee nuti kan lamaan qabamnee jirra isuma keessatti immoo isuma diina kan lamaan qabnu kan keessatti immoo naafxanyaa irra caalaa abiyyiin yoo Jawaar mana hidhaatii baase sodaatee jira sodaa isaa waa baay'eedha Jawaar Mohammed hidhamtoonni mana hidhaa kun dhuguma badii qabaatanii miti waan sodaatee fidee jira kan kana achi keessaa baasu nuyi yoo qabsoofne nuti ammayyuu waliin galle qeerroof qareen agarraalee taanaan ija banee eeggataa jira garuu namni qeerroof qaree oogganu hin dhabame hundiyyuu aangoodhaaf akkas godhata nuti aangoo maayirra gosaatii kanatti salphannee jirra oromoo salphannee jirra bannee jirra nuti sa'a kanatti aangoo maalirraa goona maatii fuun aangoo dhimma aangooti nuti aangoo barbaannu namni lakkii aangoo barbaadatte dawwaliitti gaafa dhabiyyi isa ka jira aangooni aangoo qeerroo kan jiru aangoo oromoo kan jiru haga Jawaar Mohammed illee mana hidhaatti bahutti illee duutanii kaatanillee yoo yumala haga dandeessa lamma lubbuu keessa bahutti yoo qabsooftan maal qaba keetuu warreen biyya alaa kun ayyoota jennee si ilaalaa jirra sa'aatii kana miti sa'aatii sin walitti buufattanii adda adda facaatan kana sa'aatii kana miti salphannee jirra bannee jirra leeyyoofnee jirra mataan keenya cabee jira ana na ajaa'ibe baay'ee na ajaa'ibe dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee na ajaa'ibe nuti ummanni oromoo haga yoomiitti bu'aa jiraanna haga yoomiitti dhiphataa jiraanna haga yoomiitti nuti sa'aatii kanatti erga waliin galle keessattuu ayyoonni keenya qeerroof qaree dhiisaa zarra yoomii taanaan qabsoorra jiru biyya keessaas biyya alaatis waan barbaachisaa ta'e raawwataa jiru biyya keessaas biyya alaatis garuu namni qeerroo oggoo dhabamee jira sa'aatii kanatti jaallattanii jibbitanii namni qeerroo oggoo dhabamee jira isin biyya alaa jirtu osoo jiraattanii biyya keessa hin sodaattanii tarii amma fakkeenyaaf marraa guddaa fudhattanii jaal Kamaal Galchuu yoo fudhattanii jaal Daawud Ibsaa yoo fudhattanii hin sodaatan jarri kun dhugaa dubbachuuf jecha duraan gaafa Jawaar Mohammeditti ajjecha waa'ee dhimma ajjechatu irratti gaggeeffame jennaan qeerroon bakka jiruu ka'ee ture yeroo sana maal jedhe jaal Kamaal Galchuu mootummaa kana jedhe osoo barbaanne uummata walitti baafnee seekondiitti dhiiga isaa dhaabna jedhe eessa bu'ee re'aarratti gootichi innoo goota eessa bu'ee re'aarratti maamee uummatu akkasii nuti ila qeerroon biyya keessaa jechuudha qeerroon biyya keessa kanaan boodee qobaasaa deemee sochii addaa ni godha ni beeka bareeche garuu kaleessa dheengadda yeroo Jawaar Mohammed osoo mal dhangalini kaleessa dheengadda warri nuti hayyuudha nuti oromoo warri jettanii garuu gaafa Jawaar Mohammed malidhaatii ba'e kun qaanyiidha rabbi garuu Jawaar Mohammed hin baasa qabsoon keenya turus illee Jawaar Mohammed waan haqqii qabuuf waan dhugaa qabuuf ayyoonni kee obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa hidhamtoonni mana hidhaa jiran kun haqqii waan qabanuuf dhugaa waan qabanuuf ni ba'u mana hidhaati ni beekna bareechine nama shira qabutu nama jiramii nama rakkoo qabutu iyyuu rabbillee isatti noon tiraachuu danda'a namni haqqii qabu ni ba'a namichi kun mana hidhaati garuu gaafa inni mana hidhaatii ba'e warreen har'aan goof jecha qeerroo keenya gurmeessuu dadhabdanii qeerroo keenya karaa butuu dadhabdanii qabsoo uummata oromoo bishaanitti naqufa deemtanu kun itti qaanoftu seenaa isin gaafata isin gadi bu'aati lolaa hin jenne isin biyya galaati lolaa hin jenne qeerroo keenya karaarra buusaa jenne malee isin ka'aa biyya gala lolaa hin jenne osoo qeerroon har'a karaa cufuu jammare osoo qeerroon har'a qabsoo jammare mootummaan kun sardama mootummaan kun akka kennata mootummaan kun jilbeenfata jaalattanii jibbitanii sinitti nama bareechan garuu yoo kana hin taane yoo ummanni oromoo yoo qeerroon qabsoo hin jammarre Jawaar Mohammed atillee hin ba'u sinitti nama bareechan qabsoon ummata oromoo illee bishaan dhuguuf adeemti isinitti nama bareechan
Isi waan guddaa kanatti qoytu fatina ayyaara hochuun dirqama keessan waan gootaniin qabdanu maal gooturi. Sa'aatii kanatti sa'aatii uummata Oromoo salphatee jirutti sa'aatii uummanni Oromoo leeyya'ee qaanii jirutti isinarraa akkamitti wanta garaagaraatiin wal loltanii maal gootanii sana gootanii mudannoo keessan arra gabbaatanii lakkii achiin goraa lakkii asiin goraa akkamitti akka jettu kun qaanyii miti. Nuti salphannee jirra. Nuti salphannee jirra. Keessattuu uummanni Oromoo qabsoo bara meeqaa bishaan buusuuf adeema. Qabsoo bara meeqa durirraa kaasee hagarraatti xiqqaadha hamma guddaatti aarsaa kaffalaas ga'e uummanni Oromoo. Nuti arra ayyoonni keenya biyya alaa jirtanu biyya galaa lolaa jechaa hin jirru. Galaa qabsaa jechaa hin jirru. Qeerroo keenya karaarra buusaa. Nuti immoo qeerroo faana jirra. Yoo akkasin taane mee akka maree qabsoon keenya natti himaa. Mee garam gochuu deemtu qabsoo keessa natti himaa. Akkam ta'uuf deemtu sila. Yoo lakki nuti hin dandeenyu jettani immoo nutti himaa. Nuti warra sabboontonni kun walii gallee nuti hundi keenya walii gallee akkamitti qeerroon deemu nuyi nadhina qabsoo keenya waan godhu hin qabnu. Eenyuun eegganna eenyuun qabnare. Salphannee jirra yaa Oromoo salphannee jirra kun salphannee jirra. Har'a gadi baatanii keessattuu warroonni Oromoo haatan gadi baatanii ummanni Walaayittaa waan qabsoo godheef ummanni Walaayittaa qabsoo adda ta'e utuu walitti hin kuti qabsoo waan godheef ayyuu isaa mariidhaati baasee jira. Ummanni Oromoo qabsoonni kaffale nu miti nafxanyaa beeka gootummaa Oromoo nu miti orma beeka gootummaa Oromoo qeerroo maalummaa ormatu beeka nuuf ni mula nuuf ni mu sini galee Oromoo goota bar Oromoo harka duwwaa akka jedhee osoo xiitiitti qabu harka duwwaa gadi baadiinatti Oromoon sini galee gootummaa keenya gootummaa Oromoo gootummaa qeerroo gootummaa qaree diinatu beeka garuu nuuf ni manu Oromoon goota hin jedhanu sini galee nuti goota Oromoon sodaa hin qabu du'ee bada du'aa jiras Oromoon garuu kan ajaa'ibe maal eeggattu natti himaame ayyoonni keenya maal eeggattu qabsoon keessan mee akkamitti adeemuuf jira isinoo aangoodhaaf walloltu mee qabsoon keessan akkam ta'uuf jira moo haga Jawaarii ammatti murtaa'ee mana hidhaa turee jira Jawaar Mohammadii namichi kun aangoorraa buusuudhaaf Jawaar Mohammad mana hidhaatii baasuudhaaf ayyoota Oromoo warreen hidhaa jiran kana mana hidhaatii baasuudhaaf nafxanyaa hin eeggatinaa manni murtii nafxanyaadha nafxanyaa hin eeggatinaa Abiyyiin nafxanyaadha nafxanyaan akkuma Hacaaluu Hundeessaa jedhe kaleessa diina keenya arsi diina keenya boos diina keenya jarra malee ganna jarri ituu du'anii argamanii du'anii badu malee osoo akka nafxanyaati osoo akka diina keenyaati Jawaar Mohammad mari'aatti tafa sigale Oromoo osoo akka jaraati Abiyyiin aangoo qabatee zallaqa raambuu ture aangoorraa osoo akka jaraati osoo akka nafxanyaati nafxanyaan diina keenya yoomillee taanaan as boris nafxanyaan diina keenya haga dhumaatti sini galee nuti ummanni Oromoo diina lama qaba inni guddaansaa Abiyyi Ahmed ittaanaan Abiyyi moo nafxanyaadha nuti amma diinni keenya kan lama jira Walaayittaan diina hin qabanu Walaayittaan mootummaa kana mormaa jiru malee Walaayittaan diina hin qabanu garuu Walaayittaan mormaa jiru mootummaa kana sini galee isin lakki nuti yoo waliigaluu hin dandeenye yoo jettanii himachuu dandeessu nuti sin eegaa jirra yoo qeerroon qabsoo hin jammarre Jawaar Mohammad kan isinii baasu mana hidhaatii nafxanyaadha mana murtii nafxanyaatii maal eeggattu natti himaame ila waa tokko hubadhaa qeerroon qabsoo hin jammaru taanaan ummanni Oromoo qabsootti hin deebi'u taanaan mootummaan kun akkaataa qeerroo ilaalee mootummaan kun akkaataa uummata Oromoo itti jiru ilaalee ummanni Oromoo xiqqoosee laafeera taanaan mootummaan kun jaallatanii jibbitanii Abiyyiin mana hidhaati Abiyyiin Jawaarii hin baasu mana hidhaati Abiyyiin Jawaarii mana hidhaati hin baasu isinitti nima bareecheen sa'aatii kanatti maanguddoonni keenya biyya alaa jirtanu galaa lolaa jechaa hin jirru qeerroodhaaf waamicha godhaa qeerroon qabsaa'u nuti immoo qeerroo bira dhaabbanna qabsoon alaaf keessaan mootummaa kana harka lachiisna mootummaan kun hin bu'aa aangoorra nuti sa'aatii kan barbaannu waa lama tokko warreen maydhaa kan hidhaadha baasuudha lama namicha kan aangoorra buusuudha kan ammoo kan godhu Facebook irra deemnee osoo hin taane quwwatti qabu osoo hin taane
ummanni Oromoo itti gaarrafachuu osoo hin taane tokkummaa keenya yoo deemne yoo walii galle aarsaa barbaachisu yoo itti kaffalle qeerroon gadi ba'ee lubbuu isaa kanneen falmachuu qabu osoo jiru isinarra qeerroo gurmeessuu dadhabdanii isinarra qeerroo fergaabsuu dadhabdanii kan bara meeqatti qabsoofne kan bara meeqa nama meeqatti dhabne har'a bishaan dhuguuf adeemaa jira qabsoon uummata Oromoo. Bishaan dhuguuf adeemaa jira qabsoon uummata Oromoo. Har'as taanaan boris taanaan seenaa isin gaafata. Nuti duunee banna malee isin hin dagannu haga yoomittillee isin tuyyuu qabsoo uummata Oromoo bakka Jawaar buudha dhabina haga Jawaar yoo hin geenye namni tokko akkamitti gimaashi Jawaar hin ga'u sammuu isaatiin haga Jawaar ga'uu ibsuu dandeessu. Kan akka Jawaar hin jirus hin dhalatus hin dhufus. Kara booddeetti hin beeku. Dhaloota booddee keessa hin beeku. Garuu amma ammaatti kan akka Jawaar hin jirus hin argamus hin dhalatus hakootti. Osoo hayyoota qabna jennu, osoo namni jira jennu, osoo lakkii uummata Oromoo kufee hin kufu nuti jira osoo jennu har'a maanguddoonni keenya hayyoonni keenya isin aangoof jecha qabsoo uummata Oromoo balleessaa jirtu. Har'a afaan guuttattanii gadi baatanii keessattuu warri maanguddoonni ummanni Walaayittaa waan qabsoo godheef ummanni Walaayittaa qabsoo adda cinne guyyaa 4 guyyaa 5 waan godheef aarsaa waan kaffaleef hayyoota isaa mana hidhaatti baafatee jira. No! Haga uummata Oromoo haga qeerroo uummata Oromoo ummanni Walaayittaa qabsoo hin goone duris hammas namoonni amma Oromoo ga'u jiru qabsoodhaan jaallatanii jibbitanii ofitti amanee amma of beekuun beeka amma maalummaa akka beekuun beeka waa'ee Oromoon goota nu miti waa'ee keenya Oromootu beeka gootummaa Oromoo sirriitti deema bareechee har'a afaan guuttattanii akka waan qeerroo qabsoo dadhabee akka waan ummanni Oromoo qabsoo dadhabee ummata Walaayittaa ummata Walaayittaa guutestu nuyi goota Oromoo ummanni Walaayittaa akka walii galaatti amma caaluu hundeessaa hin gaanu tokkoon caaluu hundeessaa ummata Walaayittaati walitti yuudhufu si galee unkaan Oromoo miti qeerroo qareen biyya keessaa kan biyya alaa jiran yoom qabsoo dadhabanii wanta godhaa jenne yoom dadhabne arrachi gabbaatanii ummanni Walaayittaa waan qabsoo godheef ayyuu baafatee mana hidhaati. No. Ummanni Oromoo diina lama qaba. Abiy Ahmed diina uummata Oromooti. Nafxanyaan diina uummata Oromooti. Sinii galee osoo nuti diina qabnu isinarra walii galtee dhabdanii keessattuu ayyoonni keenya aangoof jecha osoo isin achiifachi wal qabdanuu qabsoo uummata Oromoo balleessuuf jirtu. Gaafa Jawaaritti murtaa'e nutti hin boo'inaa. Nuti siin dhageenyu sinii galee nuti garuu haga dandeenyu rabbiin kadhannaaf Jawaar haqa qaba hidhamtoonni keenya haqa qabu waan beekan hin qaban waan godhan hin qaban jarri bilisa shiraat amanii jiru jarri ni ba'u garuu ifa Jawaar Mohammad ba'uusu qabsoon uummata Oromoo itti fufa garuu gaafa sana kaasne har'uma garuu wal tuffachaa deemna har'umaa kaasne hayyoota qabna namni jira jechuun yoomiifi mee yoomiifi natti himaa. Isinitti maa jirra isinitti kala dhaabee akkam godhu dandeenya natti himaa. Qeerroon biyya keessaa ergaa dabarsaa jira Facebook irratti. Qeerroon biyya keessaa fuula Facebook irratti ergaa dabarsaa jira. Karaarra nu buusaa jechaa jiru. Nutti himaa jechaa jiru. Isin maal hedduu isaatii kanatti? Moo isin maal barbaaddan natti himaa isin maal barbaaddan walitti maa deemne hundi keenya iyyuu kana booda. Lama duuna tokko duunee bakka lama duuna goota keenya hacaaluu dhabnee jirra. Ayyuu keenya Jawaar Mohammad kan akka Baqqalaa kan akka Hamza Barnaa mana hidhaa jiru. Saatii kanatti osoo wanti fedhe dhalate osoo wanti fedhe ta'e walitti quba qabuun jiru. Tokkummaa keetti yoo deemte bilisomta Oromoo jaallattee jibbite. Xinnaanis guddaanis anatu caalaa ati guddaadha situna caalaa xiqqaadha nasala wanti jiru hin jiru. Walii galtee barbaachisa tokkummaa keenyaan adeemu. Qeerroon biyya keessaa waan godhe inni lubbuu kennee jira nuti immoo waan qabnu bira dhaabbanna. Nuti yeroo hunda Facebook irra gabbaanee iyyuu keenya nalaala jechuu miti sinii galee gadi baanee haasa'uu keenya ana laala jechuu miti waan qoqobsaa qabnuuf waan gubannee jirruuf Jawaar Mohammad anaaf jedhee mana hidhaa jira Jawaar Mohammad uummata Oromootiin mana hidhaa jira osoo Jawaar Mohammad mana hidhaa jiru osoo rakkataa jiru uummata Oromoof jecha koronaan qabame namni Jawaar eegu security'n Jawaar Mohammad koronaan qabee jira borumoo Jawaar jettu gadi baatanii borumoo Jawaar Mohammad koronaan qabee jedhu gadi baanii kun immoo beekamaadha garuu yaa Oromoo xiqqaadhaa
hamma guddaatti maanguddoonni ayyoonni keenya yoo waa'ee qabsoo keessa harka fudhatanii nuti itti hajabaannu dhaloonni kun nuti itti hajabaannu nuti walii gallee nuti dhaloonni kun sabboontonni kun Oromoo kan taate qofti namni Oromummaan keessa quuqu qoftu ana yoo laaltanii natti tolee miti koshina keessa taa'etan haasaa jira natti tolee miti sinii galee hojii koo dhiisee haasaa jira sinii galee waan gubadhee jiruuf Oromummaa kootiif qabsoo uummata Oromoo haga har'aatti akka salphaatti as ga'e miti kan beekutu beeka waa Oromummaasa har'a qabsoon uummata Oromoo addaa cite jechuun har'a waa'een Oromoo qabsoon keenya karaarra xiqqoosee maqsame jechuun haga arraarsaa kaffalaa turre haga arraayyoota keenya warreen du'an dhiigalmaan Oromoo lafee abbootii keenya irratti qumaara taphachaa jirra sinii galee qumaara taphachaa jirtu irratti aangoof jecha sa'aatii kanatti osoo Abiyyiin aangoo sii kenne nama Oromoo keessa nuti waan aangoo qabanneef ittiin gammannu eentu rakkoo aangoo qaba nuti rakkoo aangoo hin qabnu uummanni Oromoo nuti rakkoo aangoo hin qabnu nuti bilisummaa barbaanna ayyoota keenya baasaa mana hidhaati kana gaaffiin keenya waa biraa miti ana kan ajaa'ibe mee eenyumaan qabna mee eentu qeerroo karaarra buusaa eentu qaree karaarra buusa saatii kanatti meeratti himaa eenyumaan jira karaarra buusu nuto isinuu har'a sitti wallaltu wanta garaagaraa softu wanta biraa himattu mee eenyumaan qeerroof qaree karaarra buusu namni jira kan akka Jawaar hin jiru dhalateellee hin jiru gara boodatti dhufillee hin beeku garuu amma hin jiru addunyaa kanarra na dhugaan fedhe yoo ta'e namni kaatu garaa isaa keessa namni Oromoon tokko nadhii gammadaa maal jedhe Oromoon tokko jedhe nadhii gammadaa Oromoon tokko jedhe reddeebi'ee yoo dhaltan viidiyoo isaa Oromoon tokko wanti dhufu hundiyyuu gaarummaaf jedhaa fudhadhaa ammallee carraa qabdu ammallee sa'aatii qabna itti haa fayyadamnu keessattuu ayyoonni keenya warreen jiraatan biyya alaa adarraa Oromummaa seenaanis hin gaafata seenaanis seeraanis eeraanis illee hin baatan itti gaafatamtu keessattuu nuti sa'aatii kanatti wal somnee wal bira hin dabarru xiqqaadha hamma guddaatti ammas biyya galaatti lolaa hin jenne qeerroon inni dhaabatu xiitii jala har'a gadi beemaa jecha Facebook irratti karaara nu buusaa ergaa nuuf dhaama jechaa jiru isin saa kanatti sammuu keessan mee akkamaa ta'u mee maal gochaa jirtu gadi baatanii Facebook irraa wanta dhufaa jiru abiyyiin kana godhe kun nu fayyadu ayyoonni keenya Facebook irra fiiguun kun qabsoo uummata Oromoo hin fageessu achi as buta malee achi hin fageessu Facebook irra wanti ajandaan biyyarraa dhufu abiyyiin kana godhe wanti jedhu ummata Oromootiif ajandaa ta'uu hin qabu Facebookiin qabsoo keenya miti durirraa kaasee hagarraatti Facebookiin qabsoo ummata Oromoo miti wanta ta'aa jiru xiqqaadha hamma guddaatti sabboontonni Oromoo ni beekna bareechine eenyutti dabarsitu eenyutti himtu natti himaami isin namni tokko har'a ayyoota keessaa namni tokko yoo waa poosti godhe biyaansi